Lalakan kumannaa nuuf hin galnee rakkanii akkam taana wal guduunfuuf wal sakaaluun dantaa taati walii gamnee rakkoonis keenya taati mee baramoo dhaloota kan kumannaa jedheera. Sirbiif kun dhugaa Oromoodhaaf kanaan booddeellee waggaa baay'eedhaaf dhageenyu ka qabnudha. Dhiisaa wal sakaaluu, dhiisaa wal faana haa guddannu, dhiisaa maaloo haa wal jaalannu, haa wal kabajnu, diina walakkaa keenya otoo baasnee gaariidha. Dhiisaa ka Oromootti tokko taanee dhaabbanneeti otoo hedduun yeroo hunda lapheen koo hedduu caba dhugaa rabbii. I understand now. Dhugaa rabbii. Kanaafuu dhiisaa maaloo haa wal jaalannu, haa wal kabajnu. Oromoon tokko sanadha jechuu kan danda'u. Tokko nuti tokkodha. Eenyumti gargar nu baasu. Kiristaana Islaamaa nu gargar hin baanu. Kiristaana Islaamaa nu gargar hin baanu. Amantiin kan abbaa akkasii beeknu. Oromummaa qofaan waliin firoomnu. Now, I got you. Thank you. Ulfaadhu raachukoo yeroo keessirraan fudhadhu hundum keessan ulfaadhaa jabaadhaa borootan ta'in guyyaa lamadha miti ree akkas ta'a miti. Guyyaa tokko booda already guyyaa tokko booda wal arganna hundum keessan galatoomaa ulfaadhaa. Tokko haa taanu, haa wal jaalannu, haa wal kabajnu. Sanis jechuu hin galee raachuu galatooma ulfaadhu. Naawleeko, my brother. Baay'ee namoonni illee afaan oolan dhugaa rabbiin isinitti mabar. Dhugaa amma lamaan isaanii hiriyoota koo mootii naawul hiriyoota koo kan wajjin oollu. Namni bakka qulqullummaa akkasii jira jechuudha. Dhugaa rabbii gaafa waliin taane illee haasofnu. Qulqullummaa akkasii nu keessa jira. Qulqullummaa akkasiidhaan haasofna. Waa'ee Oromoo yeroo haasofnu qulqullummaa kana keessa ta'e dhaabbanneetu haasofna jechuudha. Hunduma keenya bira qulqullummaan akkasii ni barbaachisa. Wajjin dhaabanna taanaan saba tokko adda taanee dhiiga tokko wajjin qooddanna taanaan qulqullummaan akkasii nu barbaachisa jechuudha. Kana garaa koo keessaan isinitti. Garmaa butola. The positive side, the positive vibe only. Fonadako. Moti katal. Afran, dubbachuu turte adoko. Yes, we can. Garmaa mutola. Namni nama jijjiiroo nama mataa ofii jijjiiree ati nama of jijjiiree namni of jijjiiru immoo generation akkasaa jijjiiraa ilaalcha isaanii jijjiiraa. Generation of jijjiiree namaan beektee jijjiiruu hin dandeessu dura ofiif of jijjiirta. Ilaalcha gaarii qabnaan nama negatiiviif dhufee pozitiiviif jijjiiruu ilaalcha isaa jijjiiruu danda'u qabda. Wantoota baay'ee jira. Namaan akkana godha akkana maaf namni kun akkana ta'ee itti aaruu hin dandeessu. Ilaalcha wanni ta'eef ilmi namaa proogiraam ta'a beekte garuu ati sammuu keetiin yoo jijjiiramtee namallee ni jijjiirta. Akkasumatti yeroo maraayyuu isa dur sirbame tokkummaa jee sanirra deebinee sirbaa ooluufirra hojiidhaan tokkummaa uumuu danda'uudha. Waa malee faayidaa takka malee wal jaalachuudha. Namni namummaa qofaaf walitti dhiyaata. Nuti saba tokko dhiyeessii garte. So yeroo maraayyuu asirraa gaddaa ooluun waa'ee Oromoota nama tokko nu gaddisiisurra nuti hojiidhaan hojjennee of jijjiirree ilaalcha keenya jijjiirree isa dur jedhame sanis dhiisnee jenereeshina jabaa wal jaalatu uumuu danda'u qabnaan mataa keenyatti. Kanuma jechuu barbaade I like akka ati itti deemaa jirtu always nama agartee negatiif ibsu dhufe deebisaa bareedduudhaan agartee deebisuu qabda. Akkasumatti itti fufiin si jaalata Oromoon martinuu ati beekta garmaa mutala. Yes, for sure.
Intin silxaana kana bara akka qosaatti hin arganne baay'ee tiriidantummaa kana na ilaalanii mucaan kun namallee guddatu amalli isheellee gaarii haa taatume tiriidantii saba kanaa tiriidantii saba guddaa kana haa taatume. Kanaaf like ulfina kanarraa bu'u ta'amma bara dhugaa rabbii baay'ee ani waanan gaarii ta'eef namni otoo hin ta'in ummata si like ulfina sii kennu ummata si jaalate like ummata taa'ee si ilaalu ummata tiriidantii si godhate maaliif ulfina keerraa maaliif buuta sagalee miti kun eshi afrani No ali jira tokkummaadha malee. eshi tokkummaa ko bayitii deebi na ulfina akkasii ummata si ulfeesse like ummata miliyoona 60 ulfina kana si kenne tana isarraa gad bu'anii waa'ee gandaa waa'ee waan ta'e labsuun ulfina waaqayyoo namaa kenneerraa of buusu argite namummaas miti malee like nuti bar ummata bal'aa biyya kanaa wal jaalachuu miti ofirraa darbine sabaaf sablammii biyya kanaa jaalalaan qabannee biyya sobaan ijaaramte kana dhugoomsuuf like biyya sobaan ijaaramte san dhugoomsuuf sabaaf sablammii taanee nuti wal jaalannee sabaaf sablammii hunda jaalannee wajjiniin dhugaa biyya sanatti dagaagsuu dandeenya bara biyya sanallee jijjiiruu dandeenya bara waliif akkasitti hammeenya yaaduu darbine jechuudha maaliif jibbina sabab wal miti orma isa dhiiga kee dhiigaas keessa si keessa deemu miti ormayyuu maaliif yeroo hunda kanan jedha dhugaa rabbi vaaliyuun isaa naan galu maaliif obboleessa kee na hundumti keessan akkasitti fudhachuudha kanammoo baay'ee vaayibii kana dhugaa rabbi this is my promise ammaa booda sagantaa godhanne like nuti dargaggoonni qulqullummaadhaan oromoon tokkummaadhaan jaalalaan akka jiraatu warri barbaannu program goone positive vaayibii kana social media kana irratti ni facaasna kun promisii kooti dhugaa rabbi namni hundumtu positive baqa social media kana irratti community keenya keessatti positivity akkasiitu barbaachisa baqa positive akkasii barbaanna baqa inni hawwiidhaa mooti hawwii soonach fake account profile ishee godhattee nanne anta ishee natti fakkaate ifa manaa godha kananii goona dhugaa sagantaadhaan kananii goona garmaamu tola afran kun mooti amma ka'i raachi maanni beekta amma fakkeenyaaf namoota miidiyaa hawaasaa kanarra dhufan dhaquuf oromummaa nama fakkeessu jechuun oromummaan eenyuun fakkaata oromummaan maal jedha kan jedhu iyyuu akka oromoo tokkotti ilaalcha addaati keessatti argama. Ilaalcha addaa gaafa isin jedhu safuu cabsitee hin jirtu eega miidiyaa kana irratti dhuftee gandaan lagaan tabbaan osoo nama hin godhin waggoota amma kana gootu miidiyaa irra turte yeroo miidiyaa irra turtu kana arrabsoo namaaf bakka arrabsaa bakka xiqqeessaa dhaabbattee hin beektu wanti oromoo irraa adda si godhu abbaan fedhe feemesii ta'uu danda'a asirratti abbaan fedhe immoo feemesii ta'uu dhiisuu danda'a garuu namni seera isaaf ulaagaa isaa nitorkiin koo jira laache warra bashaayir. Ay sirrii jira sagaleen kee tokkuma dhagaama. Okay. Kanaafi oromummaa dhugaa kasirraa mul'atu ka bakka xiqqeessummaan dhaabanne namni tariiti maaf akkana ta'aa jiru ka dhugaan dubbatu ka safuu oromummaa sirriitti hubatee fi lagaaf tabbaan utuu eenyuun godhin ka miidiyaa kanarra eega gaafa dhufuutu bifa tokkoon adeemaa jiru namoota fuula miidiyaa hawaasaa oromoota jiran nu feemesii dhennee beeknu keessaa ati isa adda jennee si ilaalludha. Sababni isaa bakka arrabsoo dhaabbattee hin beektu sin argine eenyuyyuu sin argine bakka namni lagaaf tabbaan gandaan wal qoodu keessatti si argine hin beeknu
kun akkasi jaallannuuf sababa guddaa ta'eera jechuudha. Oromoonni guutuun akkasi jaallatuuf inni guddaan tokkoffaa bakka arrabsuu dhabamuun kee baay'ee faayida qabeessa sii ta'e akkas jaalala sii dabalu ta'eera jechuudha. Inni lammaffaa tabbaaf lagaan nama qoodanii nama arrabsuu bakka sana keessa dhabamuun illee uummata biraa akkati jaalala sirriitti argattu si taasiseera jechuudha. Inni dhumaas amantiinis utuu waliin qoodin ilaalcha gaarummaa qofa ilaaltee uummata kana biratti jaalalli onnee guutuun akka uummanni kun jaallatu kan godhe amala keeti. Waggoota kana keessa kan utuu hin jijjiiramin, utuu waggaa tokkoon barri hin jijjiirin, utuu waggaa tokkoon safuu hin cabsin, osoo waggaa tokkoon seera amantaa walitti buusuu keessatti hin hirmaatin, bakka arrabsuuf, bakka gadadoo utuu hin dhaabbatin, seeraa fi bashannansiisaa kee irratti hundooftee amma kana turuu fi silaa Oromoonni iyyuu qobaatti waasii gochuu qaba. Amaluma kana agarsiiftee yeroo seera miidiyaa kana irratti uummanni badee wal balleessaa jiru kana keessatti silaati akkuma safuuf aadaa Oromoottu nama aadaaf safuu Oromoo eeggateedhe Oromoo waasii godhu. Oromoon hundiitu akka keete aanutuun akka keete jedhee yeroo nan sitti naafutu jira. Sababni isaa maaliifi nama gandaaf lagaan amantii fi kutaan beekumsaa wallaalaan guddaaf xiqqaa utuun qoodinawwan ageesse kun jaalala ammallee jaalalamaa jaallatee osoo hin taane namni dirqeensi jaallata. Jaalalli kee dirqiin keessa seena. Sababni isaati daangaa namaa waan beektu guddaa xiqqaan si biratti wal qixa ta'e amantoonni wal qixa ta'anii sabni wal qixa ta'e wanti hundi gaafa wal qixa ta'u jaalalamaa akkasii dabalu taa'e. Anonnee guutuun kan si jaaladhu kana taa'ise yaadotan amma kaase kun isaan ijoodha jechuudha namummaa keerratti. Heemisiis ta'ii nama arrabsa. Wallaalaas ta'ii nama arrabsa. Gandaan nama qooda, kutaan nama qooda, wantoota hedduu balleessaa oola. Ijooluma feemesiin beektan maqaadhaan hin barbaachisu malee jechuudha. Warruma fammas jechuudha. Waa arrabsaa oolaa, waa xiqqeessaa oolaa, takka ganda arrabsaa oolaa. Garuu kun takka waan sirraan argamneef jaalala uummataa baay'inaan sii dabalaa jira. Dhuma irratti wanta hin dhaamu namni laayivii fi geemii raachuu irratti argamu faayidaan isaa warra giiftii kennu qofa miti. Tokkoffaa faayidaa sadiitu jira. Namoonni biyuudhaan argamtan faayidaa biyuu dabaluu keessatti shoora olaanaa taphattu. Inni lammaffaa namoonni taappii gootan biyuu dabalaa taappiidhaan bu'aa lammaffaa buuftu. Inni sadaffaa namoonni giiftii kennuu danda'u sadan kana irratti hirmaachuu danda'a jechuudha. Sadan kana keessaa tokkoon dadhabdu waan taateef sanarraa afuun fafaan jedha akka hootti ulfaadhaa galatoomaa. Tokkummaa koo akkuma maqaa kee haadhoo ammayyuu nama maqaa kana baattachuu danda'u si haa godhu rabbi galatoomii mootii koo ka'e. Kaayi waan ta'e irratti kaayitii isa morma kee hin barbaadeessa akkasii. Rachi, and I want to sleep. Today's time is over the game. Maalidha? Boroo sadde daadii faana? Karaa deemuuf. Daadii faana? Maqaash daadiinis rafeera kan? Si jechaan dhaabachaa bulee foonaadha qoraachi. Bakka kuma fatuunis jirti dhaabuudhaan baqqaan shi. Fatiyee? Baay'ee. Naafikii nyaadda shimma? Himma. ትናፍቀኛለህ? Mootii. እኔም ትናፍቀኛለህ? ትናፍቀኛለህ? Himma akka qaqqaala'u ta'a. በቃ የሰው አይን ጥሩ አይደለም፣ እናወራለን። Keessaa waa sofnaanii fatii koo. Dhaga'iin akkas hin jedhin ijji. Jaaluu waan itti barreessaa jirti hiinan dide. Dhiis. Hin dhungati? No. Nan dogoggore. አንተ ቅድም ደውዬልህ ስልክ ለምን አታነሳም ብራዘር? Biiziin ture mootii koo simbil bilaan loo. በቃ ይመቻችሁ። ውድ ኬሰን ኑ ጅራadha hedduu sin kabajnaa hedduu sin jaalannaa ulfaadhaa bunaaf nagaan dhabiinaa mana keessanii fatiiko mootii mangista Wayyee. Bitu. hunda keessan sin jaaladhaa hedduu sin jaaladha ulfaadhaa dhugaa. I love you more jedhika. I love you more the day I love you too. guyyaa Everything. guyyaa tokko nuufee hundi keenya achirra dhaabannee wal arginaa foonaadha koo geemicha immoo baay'ee guyyaanii duruman argee akka laqallaqnee ishii moonu nan beekanii kanaaf shakkiina garuu hundi keessan achi dhaabtaa biirraa nurraan fagaatiina abshir walagarraa achi booda immoo gara uummataa deemuu dandeenya nyaqii mana gechooti bakka foonaadha.
Olla raachee faati dammoo geechoon jedhamu sun. Mistira baasuu raache. Lakkee mistira baasuu. Okay. Ati waa'ee daansii dubbattu eessatti tamaartee achitti dhaquu qaba barbaada. Daansii gaafa hawwii fa'aa wajjin caffartan sana kolleejii kamitti tamaarte dhaqeen tamaaruu barbaade kolleejichi. By the way, daansiin akkuma magaalaa keenyaatti iyyuu jira. Ijoollee katamaatti kanaaf. Sammaa dhagayeera dhiisi katamaa keessan duriyyee tokkoof liistiroo tokko jiran. Sammaa dhagayeera. Andas sima Raaj. Otoon karaa deemuudhaan jaartiin tokko na argite maal naan jette beektaa? Oo jaaja. Oo jaaja. Isa dabiti mati. Rabbi. Rabbi. Galma jaaja jettee. Oo jaaja. Dhugaa ana sammuu kiyya keessa jiraasin jiraan. Akka inni tutaalu sana fa'aa argite. Sirbaawis. Zillaayii atileetiksii zillaayii maaliif hin mokkorre? Hundee waan baay'ee yaalla gara fuulduraatti. Raachee nagee dabullaa olla bakka. Ashi matuka. Fatiko. Oko. I miss you. I miss you, Bobby. Okay, good night. Good night. Naa dhageesseettamini jaalu ayii paawuzii irra jirti.